Ashama harka fuunee daawwattoota hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenya koo kan jaalalaaf kabaja bakka jirtanitti seenaadha qaba. Egaan ajandaa atantamaa tokko mun isiniif qaba. Hamma xumura qophii kiyyaatti yoona waliin turtan baay'ee fayyadamtan jedhee yaada. Keessumaayyuu namoota paaspoortiin keessan irraa dhumatee fi namoota paaspoortiin dhumataa jiru ta'e kan of duratti baafachuu barbaaduuf seera haaraa amma ba'e. Kana qofa miti. Namoonni paaspoortii biyya gara biyyaatti ergattanii paaspoortiin keessan uggurame kan jiru yoo jiraate jechuudha. Seerri amma ba'e maal jedha kan jedhu irratti hedduun kan isin ibsu ta'a. Keessumattuu sirritti namoonni mallaqaan paaspoortii baasifachuuf ergattan mallaqni isin baastan guutumaan guututti gubachuu isaa isiniif ibsa jechuudha. Guyyaa kaleessaa namoota immigireeshinii keessa hojjetan fi paaspoortii 600 ol kan ta'e jechuudha. Mootummaan akka seeraan ala ta'etti qabeetiniin ugguree jira. Warroota immigireeshinii keessa hojjetanis guututti balleessee haaraa bakka buusee jira. Seerri haaraan amma paaspoortiidhaaf ba'e seera baay'ee cimaadha jechuudha. Kanarraa isinii dubbadha. Egaan gama dhumaatitti mootu obboleettii keenya kan silxee duraan Oromoodhaaf jecha akkuma nuti booyaa turretti gaafa Oromoon booyaa gaafa nuti gammannu waliin gammadaa akkasumas mootu waan hunda nu ta'aa turte guyyaa har'aa akka tasaa ta'e abbaan ishii harkaa boqate Oromoo malee mootu akka tasaa sabni biraa baay'ee tokko isii jibbaa dhiibbaa isiin saba biraatti irratti gootuuf jecha hedduu jibbamti saba biraa biratti. Kanaaf diinonni isii akka ittiin gammanneef abbaa ishiitiif jannata isiidhaaf immootu jajjabina hawwina jechuudha. Oromoon biyya Kuweet jirtan bira dhaabadhaa jajjabeessaa obboleettii keenya uumaa miti jedhaanii akkuma gaafa isiin hojii bootteessan hojii boossanii wajjin gadda ishii kana fudhattaniitiin jaalala isiin uummata Oromoodhaaf qabdu san akka argisiiftan kabajaan isin gaafanna isiin jechuudha. Baay'izawee uffannaa aadaa guututti bakka tasaa saba biraatiin jettuun Oromoo yoo jetteen malee nama biraatiin jettuun uffannaan aadaan isii kan Oromooti. Waa'ee isiin dubbattu sa'aa 24 waa'ee Oromummaa ani hin beeku hedduu bakka quuqama saba keenya kanaaf qabdi. Oromoon keenya kanaaf jettaniitiin jajjabina hawwitanii fi kadhannaa abbaa isiitiif gocha bira akka dhaabbattan kabajaan isin gaafanna jechuudha warri Kuweet. Egaan daawwattoota keenya ajandaan keenya har'aa waa'ee paaspoortii irratti. Paaspoortiin rakkoo cimaa fideera. Paaspoortiin rakkoo cimaa fideera. Ilmi namaa tokko paaspoortii yoo hin qabaanne rakkinni isa mudatu akka ijoollee Saudi Arabiyaa san mana hidhaa keessatti shamuun rakkoo cimaatu isa mudata jechuudha. Paaspoortii kana yoo hin haaromfanne yoo harkaan qabaanne rakkina jiru kana eenyuyyuu walii himuu hin barbaachisuun beeytanii biyya tokkotti tarkaanfachuu hin dandeessu. Gar tokko socho'uu hin dandeessu. Garuu waa lama yoo qabaatte fayyadamta. Inni tokko paaspoortii yoo qabde si fayyada. Inni lammaffaa paaspoortii hin qabaanne yoo si harkaa bade koppii isaa yookaan lakkoofsa isaatii fi mattaawaqaa biyya ittiin baate yoo qabaatte fayyadamaadha. Yoo san hin qabaanne mootu ati waa tokko hin fayyadamtu. Seera paaspoortii keessatti paaspoortii si harkaa bade haaromsuuf yookaan immootu paaspoortii kee bifa haariyaan fudhachuudhaaf biyya biraa teessee ulaagaan si barbaachisu tokkoffaa koppii paaspoortii keetii qabaachuudha qabda. Lakkoofsa paaspoortii nambar kan jedhu san isa qabaachuu qabda. Inni biraa mattaawaqaa Itoophiyaa yoo danda'amte mattaawaqaa yookaan waraqaa eenyummaa biyyatti baafatte yoo qabaatte paaspoortii haaraa fudhachuu dandeessa. Torbee kana wanti hamaan mudate yoo jiraate waa'ee paaspoortii irratti namoonni biyya ormaa keessaa galuuf yookaan jireenyuma biyya ormaa san keessatti tolfachuuf jedhee paaspoortiin isaanii sababa badeef mallaqa guddaa yookaan gatii guddaa kafalanii Itoophiyaadhaa akka dhufuuf jechuudha. Maqaa qofatti manii namni yoo jiraate baay'ee Itoophiyaatti maqaan kee sarchi godhamee sii baasifama mallaqaan jechuudha. Isa san irratti mootummaan akka itti beekan beeku namoonni kumaatamaan lakkaa'atan paaspoortii akkasii baafachuuf torbee kana namoota hedduutu eeggata jechuudha. Sababa sanii akka tasaa gaafa immigireeshinii keessaa bahu qaama mootummaatiin yookaan qaama seeratiin paaspoortiin namoota mallaqaan baasisanii namoota gara seeratiin imbaasirraan ergatan osoo hin ta'in imbaasima keessan ta'ee
namoota mallaqa kafalan. Paaspoortiilee kooppii hin qabne jechuudha. Kan deebii hin qabne paaspoortii 10,000 lakkaa'amantu uggurame mumkin san keessa isinis jiraachuu dandeessan jedhee amana yoo akka tasaan dhageenye akka dhageessaniif isinitti hime paaspoortiin akka jiruun ugguramee jira. Paaspoortii qofa osoo hin taane namoonni immigireeshinii keessa hojjetan guutuun guututti to'annoo seeraa jala oolanii paaspoortiinis akka ugguramee jira. Seerri haaraa paaspoortiidhaaf bahee maalidha kan jedhu paaspoortiin tokko yookaan gaafa baasaboora kee haaromsiitu seerri jiru jechuudha. Haaromsuu kan keen dura ji'a 6 kan irraa hafe ta'uu qaba. Baasaboorri kee haaromsuudhaaf kan jiini 6 hafe jechuudha. Osoo expired hin ta'in jiini 6 yoo si hafu paaspoortii kee gara imbaasii geessitaa jechuudha. Imbaasiin achirraa gara biyyaatti si geesse gaafa ji'a 1 gaafa ji'a 2 doolaara 90 garuu biyya kanatti gara biraan beeku doolaara 90 siif deebi'a jechuudha. Garuu paaspoortii kee waggaa yoo hafu yookaan waggaa 2 yoo hafu nan haaromsa yoo jette hin danda'amu. Hin danda'amu tasallee. Haaree yoo baafachuu barbaaddan immootu haarawa biyya alaa teessee akka tasaa si harkallee badee koodii dagachuu dandeessa. Itoophiyaa paaspoortii jee nambara paaspoortii keetii dagachuu dandeessa. Yoo dagasse akkaataan itti baafachuu dandeessu mattaawaqaa dirqama qabaatuu qabda. Mattaawaqaa Itoophiyaa ati Itoophiyaawii ta'uu zeegan kee achi ta'uu beekamuudha qabaa. Sana booda imbaasii deemtee imbaasirraa mallaquma wal fakkaataa doolaara gara 100 wayitiin baafachuu hin danda'amaa jechuudha. Kanaaf paaspoortii keessan yoo hanga feetanitti amantanillee namoonni biyya alaa jirtan wanti isin of biraa dhabuu hin qabne yoo jiraate koppii isaa tasa of biraa dhabina. Koppiin isaa hin jiru taanaan ati paaspoortiidhaan gargar baatee jirtaa jechuudha. Keessumaayyuu paaspoortii gaafa biyya Itoophiyaa deebitu baafachuun amma ulfaatan akka duraanii sanii miti. Namoonni paaspoortii qabdan paaspoortii keessan sirriitti yoo hin jabeessine Itoophiyaa irraa hin baafadhootte haalli paaspoortii itti baafatan akka duraanii sanii miti. Haala baay'ee cimaadha. Mootummaan paaspoortii akka duraanii san namaa kennuu dhiiseera. Shakkii uummata irraa qabu irraa kan ka'e waraqaa hedduu si barbaachisa paaspoora fudhachuuf. Yoo biyya alaa jiraatte yoo biyya alaa turte waraqaa ittiin eeyyama ittiin galte eeyyama san agarsiiste baafatta malee akkuma duraanii san fiidee kaatetuma paaspoortiin qabu yookaan immoo na jalaa bade jettee baafachuun hin ulfaataa jechuudha. Kanaaf of eeggannoo cimaa gochuu qabdan isiniin jedha. Egaan daawwattoota keenya waa'ee dhimma deemuu kanaan irratti baay'ee rakkinni waan kanaan isin mudata waan ta'eef rakkoo kana jabaattanii akka jalaa baataniif paaspoortii keessan jabeeffachuun dirqama isiniin jedha. Egaan qophiin har'aaf qabu kana fakkaata. Already adamsuu bichaana lakiyyaa fi haaraa yoo taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a isiniin jenna. Fayyaa ta'a.